Egaa guyyaa har'aa guyyaa jalqabbii hojii misooma sululaa akka godina keenyaatti baniinsi asirratti kan taasifame jechuudha. Nama Dolaabuu irratti gandoota 5 irratti guyyaa tokkoon baniinsa kan taasifamu ta'uu isaa jechuudha. Hojii misooma sululaati. Hojiin kun turtii ji'oota 2 ji'oota bonaa kana guutuu isaa kan hojjetamu. Akkuma beekamu qabeenyi uumamaa qabeenya baay'ee jireenya dhala namaatiif barbaachisaa ta'e xiyyeeffannoo addaatiin mootummaan isa akka hojjetamu tarsiimoo ta'ee isheetiif ta'ee kan qabu waliigalatti akka aanaa keenyaatti lafa hektaara 9,763 bara kana hojii misooma sululaatiin uwwisuudhaaf kan karoorfame ta'uu isaa jechuudha. Ji'oota lamaan kana keessatti kanaaf uummanni keenyas guutuu aanaa Dolaabuu keessa jiru xiyyeeffannoo addaatti kennee karaa xiyyeeffannoo addaa qabuun hojjechuu akka qabu. Nus ammoo akka aanaatti haaldureewwan barbaachisuu fi qophiiwwan barbaachisu hunda qopheessinee meeshaalee barbaachisu ganda gandatti galchinee jirra. Ogeeyyiis ramannee ganda gandatti galanii jiranii ogeeyyiin godinaas deeggarsaa fi nu biratti ramadamanii hojii kana milkeessuudhaaf kan jiran ta'uu isaati. Waliigalatti milkaa'ina guddaan injifannoo olaanaadhaan bara kanaan injifanneeti kan karoorfanne jechuudha. Daagaa qofa hojjennee dhiisuu osoo hin taane hojii misooma sululaa qofa hojjennee dhiisuu osoo hin taane keessattis hojii istiraakcharoota garaagaraa akkasumas dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaatiin ol qabatee qophiin biqiltuu naannoo miiliyoona 2 ol ta'u akka aanaa keenyaatti kan qophaa'ee fi iddoowwan sululoota irratti hojjetaman kana keessatti dhaabbatee kunuunsi addaa akka taasifamu achi keessattis waldaan garaagaraa gurmaa'ee carraan hojii akka argachuu danda'amuuf haalduree bal'aa isaa qopheessinee kan deemaa jiru ta'uu isaa jechuudha. Aanaalee keenya garaagaraa keessatti hojii eegumsa biyyoo bishaanii ifaan ifatti labsinee jirra. Hojii eegumsa biyyoo bishaanii bara kana hojjennu keessatti yoo xiqqaate sululaan 105 irratti hojjenna jennee hojii karoorfanneedha. Hektaaran immoo gara hektaara 52,500 ga'u irratti hojii kan hojjechuuf karoorfannee jirra. Bara kana immoo bifa addaatiin sululoota filataman irratti hojii kana geggeessuudhaaf kan qophoofne ta'uu isaa ibsuu barbaada. Haalumaan ilaaltan kanaan aanaalee fi gandoota adda addaa keessatti hojiin kun guyyaa irraa bifa addaatiin saaqamee jira jechuudha.